السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمو كنو شنني كورجتن قلت ترى مرة قلت كذا ada duri ay ada mbaya bareedu inni tiraara weettan Namda jedhan sardoftoota qabeettan barbaaddeettan diganaan dura Guyyaa tokko yookiin guyyaa tokko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gochaadha kan jedhamu jira argaatuma. Gochaa bultii shanitti dhiqatame qaama namaa jajjabeessa jedhamu. Adaawaa biraallee hafeera. waan akkamii ture adaan Durii akkuma beekamu. Inni waamamee qorichichi fe'ee sanaa gaan bitamee qaan tolfamee dubartii walitti naanna'atee sanaa cabsitee ana gammanni sanaa gaannaan wanti jira bitamee lafa kaa'amaa dura. sanagaa soogiddaa Sini gaannee walitti qabamee sirbamee ilfamee garmaamsamee cabsamaa achii ka'ee yoo namni beeta sabni danuu ta'e lama sadii cabsama. sanagachi moo Abbaa walumaa waatu jedhamee abbaan dadhabeen kuffifamaa abbaan danda'e qabee cabsaa achii ka'ee bakka lamatti baafama laa. Bakka lamatti baafamee ka'e achii ashannafamee jedhamee gaa lafa kaa'amaanni booddee marqaan tolfamee sirbamee itti dalagamee marqachatti moo aadaa duriiti gaanni jedhama. Gaa booddee sana agachis immoo warra shanan dhufe sanatu bakka danuutti baafatee fudhatee jira. sanagacha moo maalitti godhamu bire Maan beekama gaa namni shananiitii galu ilma bichuu siitiin amma immoo akka wantichi akka shari'aattiin ta'edhamee dhoowwame shari'aattiin ta'edhamee dhoowwame namni gaa akkuma dawaa ta'etti dawummaadhuma garuu amma immoo akkuma dawaatti dubbiin niyyaadha qorichichi immoo faayidaa qabaaf keessa. baala gosa hedduudha kun miti amma fakkeenyaaf qorichumti ammayyaayyuu kana kanarraa dhufa miti walitti faabrikaa galii maal Kana jedhanii keessaa gabareechee dawaa wanti ta'uu nama jira. dur dhiqattaniitti jechuudha sin Kanneen ragaa bultii shanittis torbiittis kan dirqamaa miti jechuudha akkuma qaqqabameeti akkuma qaqqabametti. maashaallah ishee achuma gaafa shananii immoo in marqaanoo Marqaan gaa tolfamee nyaatamee guyyaa dubartiin nyaattee halkanii irra nyaatee isa duriitiin isa duriiti. Saammaa gaabbaanii callume dheetuma mana ofiitti nyaata hojjetachuu jedhee keessummaa isaatii hojjeteetuma niyyateetuma callume akkuma namaa kursiitti fudhateetuma qorichi sun immoo nam tokkos nama lamas haa ta'u ilaaaleetuma deessuu sana irra kaa'ee dhiqee gala. amma kana bishaan danfisameetti dhiqatamaa Keessa kaa'eerruma kaa'amee bilcheeffama isaanuma wajjin. distiitti nammee Bilchinni isaa kunis danuu miti labbiidhuma wayiiti. Inni gaa ho'aa isaa kun halkan ciibsamee walitti dhiqama. halkanii Guyyaas hin danda'ama garuu immoo gatiin isaa qaboonnaan halkan dhiqatee rafaa bareedduudha amma yeroo danfisnus yeroo waa hundayyuu inshaallah kan inni isinitti agarsiisu ta'a aadaa duriiti hafeera jettanii inni isinaa itti fayyadamuun bareedduudha miti an garuu yeroo helwaanaa dhiqannee alanammoo meena dhiqadha jedheesanii inshaallah jijjiiraman ni qabu mee ilaallaa maanni faayidaan isaa maal akkam nama godha wantichi gaa gatii qorichummaan isaa doommaan isaa kun baala kana keessaa isa beekamaa ta'ennaan yeroo dhaabatee jedhu gaa ho'aan isaa kun yeroo jismii namaa kanatti qabamu jismii namaa kana isa walitti silaarcee jiru kana walitti siin qaqqabaa yeroo mataatti naqatamu yeroo garaattis nu gama waan adda addaatis bareechee fayyada.
Amma kun qoricha gosa meeqa baala gosa meeqa kun? Baala hedduudha kun. Yoo bichaate gara qoricha intini baala kudhanii wayiin caaluma. Mee maqaa maqaa sanatti yeroo baay'ee beektonni yeroo barsiisanu baarzaafiin akkas da'ummaa akkasii qaba baala si agarsiisanii baalli kun kana kanaaf fayyada maqaan si akkasii biyya keenyatti argama biyya biraattuu badaan argamu biyya arabaa ta'een dhaggeeffataa ture maqaa isaa himanii jechuudha ulmaa'ee jedhama ammas maal mee qorichas keessa maqaa isaa baarzaafiin ammas baarzaafii adiin keessa jira cabbiidha makkanniisaa ulmaa'eedha dama kaseedha qoricha danuu dhagaa togoodha amaamoodha togoodha samakkinis keessa jira marga orgaanik keessa jira danuudha amaamoodha makkanniisa reejjii wanta danuudha gaala eelaa akkas footoo isaa kaa'anii qoricha adda addaa jechuudha nu baasii baarzaafii dha kun baarzaafiidha caraddaamnis kunno caraddaamnis jira togoonis jira dama kasee kan jedhamus jira isa garuu amma akkamii akkasitti sirriitti namaan galu qoricha badaamaa kunna ladaama kasee intini caraddaama caraddaamni kaabunaa wajjin hundugamaa badaa keessaa argama togoonis jira qoricha badaa barbaachisaa kan ta'e qoricha badaa bareedduudha buqqee bofaas illee kan jedhamus jira nuti ilaannas jira amma kun aadaa duriiti maal shari'aadha jettan afeera jettanii niisinaa dubbiin niyyaadha yeroo biraayyuu daanii qofaaf miti yeroo biraa yaa hojii godhee abbaan funaanetti niyyatee dhiqate godanuudhaaf dhukkuba danuuf fayyada jechuudha qofaaf miti garuu yeroo dahanii jiran gatii jismiin nama baahuu fi sarcee jiruufis itti qabeedha. Kanaaf amma wanti akka aadaan durii hafee fi sammaa akka ammaa sana keessa jira. Garuu immoo dubbiin niyyaadha nama la'aamalu jedhamti. Kanaaf qorichummaadha da'ummaadhaa fi wanti akka aadaatti shari'aachaa balleessu gaa akka sanaa qajeelchummaa hafeeraa dalagummaa hafeeraa shirxiin sirbuu jechuudha. Shirxii godhanii ollaa waamanii maal jedhan badaa barbaachisu ennaan hafeera. Maa nyaatas yoo ta'e maa silaa yoo marqaa marqanii shanan jedhanii nyaatanis rakkoon qabu shubbisaa maal dalagaan keessa hin jiraatanii malee. Akkasii kanaaf inshaallah yeroo galtanii deessanitti fayyadamaa. Duri gaa'ulee fayituu caalaa muramee fidamee lafa kaa'amaa gaannis shirkii dheedame hin ta'u jedhama. Akkam godhama. Yoo durba taate 3. Ulee maalii? Uleen umatu urgeessaa muka urgeessaa kan jedhamu wayiitu dhufa. Uleen caatii jedhama. Uleen 3 sun dhufee lafa kaa'amaa kan baalli fiixee irratti. Fuudhamu gaa'ulee mucaatee dhameechi kaa'ama. Utuu siin hin dhalatin immoo? Gaafuma 5 sana kutamee dhufa cabee dhufa. Ishee. Yoo dhiira taate immoo 5. Yoo durba taate 3. Yoo dhiira ta'e 5tu dhufa. Maal akkam sadarkaan durbaa? Yoo haqiiqaa ta'e illee hoolaa tokko kan durbaa kan dhiira ka'eer inshaallah. Ishee. Gaa'uleen sun achi kaa'ama. Maalillee nuyyoo gaa kan durbaa 3 kan dhiiraa 5 jedhanii. Ililchamaa? Ammachuudhuma isaa yeroo nama jaalatamu. Akkasuma immoo yeroo dahanu durba yoo ta'e ililchuu immoo ulechi uleen ishee ulechi immoo kaamma maanni gaa taa'ee amma yoomitti achi taa'a. Taa'ee silli maleetuma taa'ee ulee mucaasaa guyyaa 5 cabee jennaanuma lafa kaa'ameetuma taa'aa gaan ta'uudhaan. Amma gaafa inni guddatee fudhachi sana maalitti godhutti? Yeroo wanti inni godhu karaa yaadadduudhaan sanni cabee dhufe mana kaa'amu. Yeroo isinii cabeera? Yeroo keessanii? Cabeera yeroo keenya. Ayyaa jaahilummaa durii. Yeroo nuyi cabsisiifanne amma duraa malee. Amma yeroo kootii cabeera? Amma yeroo keetii cabeera. Yeroo kootii immoo? Yeroo bicuucuu dhowwamaa ture. Maa abbaan keenya hin dhowwine? Leen hin cabne. Yeroo 5 wanti dhowwu hin jiru.
Uleen qorichis funaanameera marqaan itti tolfameera si. Wanti shirkii keessa galee hin godhamne. Sanaa gaanammaas hin jiru. Hin jiru. Akkuma kanaa qorichi da'ummaadhaaf jedhamee Ollaadhumti waajiba ta'e buna wajjiniin dhugamu waamamee gammachuudhuma. yommuu gaa marqaan baatolchuu dhiisan namni yookiin waa saasachuuf namaa jedha. Maa rakkoon qabu marqee jechuun nyaata waa shirkii wayii Akkasiitiif godhama. akkasii bareeddoodha. Qorichi baay'ee waan barbaachisaadha. Fayyadamuun yeroodhuma biraatiif uyyuu abbaan akeekkate Maa namni beekaan jira miti amma kana dubartoota qoricha kana maqaa isaa gosa isaa beekamtu funaananii naannoo kamittuu jechuudha keessatti ana akka naannoo Jimmaatti gaalaa kun aadaa naannoo Jimmaatti beekan qoricha daa'imman beekamaadha. Namumatti mannaanii ofii wallaalan namni namaa funaanaa gosa isaatiin maqaa isaatti qoricha daa'imman akkasitti kun haala kanaan ciramee danfifamee xaafe immoo isinitti agarsiisnu ta'a inshaallah. Isinitti tole viidiyoo kun laayikii godhaa.